Yoo ta'e isin guutumaan guututti arba. Ani immoo jechuudha isinirraa ittistuun teessan qaxaleen teessan Roza likki isitti hima jechuudha. Bakka isin arrabsite anatu Roza isinirraa arrabsa jechuudha. Har'a Roza irra dhukee kaasuu deema jechuudha. Yoo mataan isin dhukkuba isin arrabsite maal jechuudha. Share godhaa viidiyoo kiyya kana Roza biraan nagaa. Marra kate ijoollee arrabsite addeetiyya fayyaan qabdu ati mataan sin dalagu. Maratu jedhanii jinni jedhanii janka jedhanii maal jette ijoollee arrabsite. Kana jechuun rakkoo guddaa qabda jechuudha Rozaama. Balaan buute. Fixee bari ijoollee abaariidhaan fixee lafarraa ijoollee nama yookiin mana madaamii keessatti yoo dhumte itti gaafatamtuun si'i moo eenyu itti gaafatamtu gaaf ijoollee akkatti gabbaatee rifrif goote dhumaa isin du'aa isin dhabamaa isin ka nyaattan gad isin hin tarin ka dhuudan gad isin hin tarin ka uffattan isinirra dhaabbatin ka dirattan isinirra dhaabbatin dhiira taatu surreen sirra dhaabatin dubartii taatu shishinin sirra dhaabatin shinillee gad hartaat samata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii. Anillee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii jirtu ummata qashtii ummata jaalatama. Har'a akkuma beekamu Rozaan isin arrabsite. Rozaan maaliif isin arrabsite? Dhimmi isin arrabsite maali? Yoo gadi qabnee laallu aniin tun jechuudha gaafa ani amma Rozaa qeeqan ture nama qeequ keessaa tokko aniin tuni maaliif arrabsitan? Anatu isinii arrabsa, anatu bakka isinii bu'a, anatu Rozaa isinirraa ittisa. Anatu Rozaa bakka isin arrabsiti, isinii arrabsa, isinin jedhee miti. Rozaan amma gaafa isin arrabsitu maal jedhan beektu? Gabaa waan jaalatte arrabsitii jedha. Amma gabaa tokko hin baata, meeshaa tokko bitachuu hin baata. Yoo gabbaatu waan san dissi jedha jechuudha. Amma uffata tokko bitachuuf gaabaate kun hin xaamayyuu maaliif ree waagan isaa akka bu'uuf barbaada. Isheen immoo jechuudha isin arrabsitee isin miidhuuf utuu hin taane dhugaaf isin arrabsitu. Jaalala isiniif qabdu, kabaja isiniif qabdu. Dhugaa gaafa dubbannu isii bicha isii duwwaa miti Sumayyaan ganaa isin arrabsiteetti afaan Oromoon beeytu malee. Komantii Sumayyaa jala dhaytanii afaan Oromootiin barreessitan. Maaliifi? Komantii Sumayyaa jala gaafa deemtanii laaltan afaan Amaariffaati gaafa afaan Oromootiin barreessitan. Kunis afaan Oromootiin teekkinu afaan Ingiliffaatiin illee warra barreessantu jira afaan Oromootiin dhaytanii achi jalatti Sumayyaa jalatti barreessitan. Esh faayidaa? Garuu isi faayidaa akka qabu beeytanii wanni isin tokko wanni namni nama arrabse tokko hamma xurii kottee tana wanni namarraa hidhatu jiru. Duraan ani jechuudha. Duraan ani intalli takka na arrabsaa turte gara keesskiin waan bilbila waan irratti maxxansaa ture miti YouTube irratti maxxansaa ture. Bilbila godhattee keessan dura gootee na arrabsaa turte. Indoon jechi namni namaan jedhu illiikii keessa si galchuu miti si jabeesse humna siitaa jechuudha. Roza ati akkasii Roza ati gowwaa Roza ati akkana jechaan turreere nuti sun walumaa turre bari isin duwwaa miti anillee isinuma keessan jira. Gaafati enne laallu anamma hameenya isii qabaadhe miti hameenya nama tokkotu qabu ani maaliifi dhugaadha gaafa gattee enne laallu dhiira tokko gaafa jaallattu inumaa dhiira tokko gaafa jaallattu nama san calal gootee laalta calal gootee qabeenya qabaate fi miti isilleen odoo dalee haadha manaa ta'u Roza nama fakkeenyaaf gara laafitti mina jenna malee otoo nama bakka waan tokko wanna godhu ta'e haadhuma waan tokkooti haadhuma qabeenya takkaati maaliif isa tokkoffaa hordoftoota baay'ee qabdi isa lammaffaa immoo nama bakka wannaadha garuu gara laafummaan kuni ana wajju qilee nama gata kanaaf jechuudha arrabni otoo akka namni nama arrabsu nuti si jaalanna duraanii amma baay'ee jaalala keerreesni hin sobdan isin hundinuu jaalala Rozaa hir'ifne jaalala Rozaa hedoo hir'iftanii isin hordoftan ture dhugaadha mitiire isin hordoftan ture hordoffiin isin hordoftan sun jaalala isii qabaachuudha Rozaan amma garaan isin arrabsitee isin miitee isin waa jechuu odoo hin taane haasaa isii jecha isii san keessattuu haasaa isii san keessattuu akka qaldiitti hin jiraa miti
akka qaldiitti jette jechuudha. Namni nama arrabsu miira hamaan nama arrabsuun jira miti. Bakka dhukkubsatee keessa isaatiin bakka aaree bakka akkasitti nama arrabsa. Malee akka isin amma dhugaaf nu arrabsite dhugaaf akkana nu jette otoo hin taane ani gaafa hubadhutti viidiyoo isii ilaaleen ture garuu dhugaafi miti. Jechuun jira miti namoota tokko ofirraa ittisuuf. Jira miti bakka akka qaldii gootee nama san ofirraa deebisuuf yaada san isin godhatte malee natti fakkaanne. Dhugaa natti fakkaatu dhugaas miti gara hammeenya isin qabdu miti. Hammeenya isin qabdu tokkoffaa gaafa ilaaltan viidiyoo isii hordoftanii hammeenya tokko hin qabdu. Jaalala isin qabdi, kabaja isin qabdi gara laafettiidha. Gara laafimmaan isii sayidotti heerumuu diddeetu isinillee isiif yaadudha malee isi ani achi tarii sayidotti heerumu ati achi tartee sayidotti heerumtu nama biraa dhiisa sa'aadan achi tartee sayidotti heerumtu. Bakka tanatti maal hubatuu qabdan isin fakkaate namni nama jaalateef nama hundatti heerumu. Dhiirri biyya kanaa tokkoffaa isin tun beeyne malee dhiirri Itoophiyaa kana hamaan akka isaan jiru badaan akka isaan jiru. Bakka dhiirri Itoophiyaa kana guutumaan guututti badaan akka isaan jiru. Maaliif isinitti fakkaate dhiirri biyya kana tokkoffaa janjanama baay'isaa yeroo sirraa gubaa bakka birrima barbaada bakka bu'anni bakka biyya kanatti baay'ee ulfaataadha. Amanamtummaan ka bakka jiraa miti hin jiru namni biyya kana. Dubartiin immoo wanna barbaaddu keessaa qabeenya caalaa jechuudha. Qabeenya caalaa mar barbaadde malla qabeenya caalaa jaalala barbaadde. Jaalala nama saniif qabdu inni isii jaalate keessattuu dubartiin nama jaallattu argatte qilee wajjalitti. Anamma nama jaalladhu gaafa oduu argadhu ta'e fakkeenyaaf nama tokko jaalladhe qalbiin kee yoo nafeete ta'e dubartiin jechuudha. Namni sun onneen isii jaalate taanaan qabeenya qabaatee dhabeen dhimma isaati. Garuu qilee wajji bu'an. Haa qabaatus haa dhabus jechuudha namni sun. Qabaate dhabeen dhimma isaa. Garuu immoo namni sun jaalachuu isaati. Dubartiin wanni isii ilaaltu. Jaalala isaa qofa. Jaalala naa qabaatu, jaalala isiin isaa qabaatuun hunduma caalaa murteessaadha. Malee nuti Roozatti qaayinee Roozaa miira keessa galchinee Roozaa maraachinee Roozaa sammuu isii dhukkubsuu odoon taane filannoon ka abbaati. Ati waan feetetti inshallah jinnitti sin heeruma abbaan waan barbaadetti heeruma akka suni tawakkaltu alallaahi minaaminaadha. Tawakkaltu jedhama tawakkaltu garuu natti fakkaatu tawakkaltu jedhaniitti deemanii jaalala murteeffatanii onnetee qulqulleessitee isa walii galtee isa sanaa suusiiftee laaltee calaltee fattanallee badaadha. Fattana yeroo ammaa kana keessatti miira badaadha. Fattanaan dhiironni gisee ammaa uffatana dhiirri tokkichi dubartii 4 qaba. Dubartiilleen akkasuma wallahi billahi jechuudha isinitti kakadhaa miti. Dubartiilleen dhiira tokkicha amanteeteetu hin haasofsiifte haga gaafa bultii isii dhaabbataa qabattuuti. Maaliif qalbiin isii namni sun isii duuka jiraatu dhabu odoo isii hojii haasa'u bakka biraa haasa'u otoo isiin bilbila irraa kaasuu dhabutu shakkii keessa galcha miira biraa keessa galcha. Dhaabbataan namni suni sitti kalaa'ee si wajjin jaalalaan fufu yeroo ammaa kana baay'ee ulfaataadha. Hin argamullee jechuudha. Hin argitan jechuudha. Achirratti Roozani waa'ee waan tuqxee jirti jechuudha. Rabbiin akkanaa godhe ka ilmoo qabdan ilmoo keetiin ka haadha qabdan ka heerumtanii qabdanis ka heerumninis rabbiin isin agarsiisu jette. Asitti immoo miira tokko keessa isin nama agarsiisa. Miirri isaa inni nama agarsiisu maaliin isinitti fakkaata? Obboloota koo heerumanii ba'uun noori miti. Qaan isin qabu. Waan namoonni ollee jedhuun qabu. Heerumanii ba'uun maal rakkoo qaba? Himmoo Roozaadhaan faantiin baane. Maaliif? Hamilee tuqan nama tuqan jechuudha gaafa kana. Roozan akkas otomaa jennu ilmoo qabdi minaamina qabdi jenni jaan ka otomaa jennu isii qofaa miti. Meeqa kamtu jira ka ijoollee 2 3 4 qabu ka bayu ka gatee deemee isiin anfaantiin baane ka gatee deemee nama biraatti heerumu isii anfaantiin baate isii anfaantiin gadhiisuun wal gadhiisuun jaarti isii anfaantiin baate normaalidha yundoon kun bakka beekamaadha. Biyya keessattis ta'e biyya Arabaattis ta'e seenaadha.
dubartiin takka jechuudha biyya kam keessatti argamti dubartiin sun artistii cimtuu turte weellistuudha dubartii Masreeti jechuudha gizee 10 hiite jechuudha gizee 10 hiite gizee 10 heerumte caqasa hiit heerumte hiit garuu mirgi isii eegamee fiti jedhe kabaja guddaa bakka guddaa qabdi bakka maaliif kuni Itoophiyaa qofaa miti wanni isin beekuu qabda ijoollee Oromoo qofaa miti wanni isin beekuu qabda ijoolleen fakkeenya miidiyaan afaan Amaariffaatiin hojjetamu argaan jirtanii Ruuta argaan jirtanii odoo isin rimaa garaa qabdu irratti fuudhaan jiru Soofii argaan jirtanii yeroo meeqa gadhiisi yeroo lama sadi gadhiisi ammallee fide odoo isin mana tokko keessa hojii jiran intala biraa irratti jaalate dhiirri biyya kana jamma dhugaa jette Roza yoo laalan dhiirri biyya kana yuutuubara ta'ee keessattuu lakkafamaadha bakka dhibba laala Saayidoo fi Toofiq tokko jechuun dandeettan dhugaa dubbanna jechuudha Soofii gizee meeqa gadhiise gizee meeqa deebise nama immoo murtee mataa ishee murteeffattee jirti jechuudha murtee mataan isii murteeffatte bultii isii ijaaratuudha odoo isiin asiin jirtu asiin inniitii intala biraa algaa fidata gurbaan sun jechuudha dhugaadha Rozan gaaf nama kanatti heerumte gaaf Saayidootti heerumte sammuu isiitu cinqama kana caala cinqama yeroo ammaa immoo namni cinqaan barbaadu namni keessa isaa madaa'ee tokko immoo madaal sadaffaa lammaffaa hin ulfaata kana beekuuf qabdan warri koomantiin nama arrabsitan jechuudha kanaaf ani wani isinin jechuu barbaada ijoollee kenna ijoollee qaqqashtii ijoollee babbareedduu ijoollee Oromoo ijoollee Rozan isin jibbitee isin arrabsine Rozan isin jaallatti isin kabachi isin mootu koomantiidhaan nama arrabsina ani inuma nam maraadha yoo gaaf namni akkatti baay'inaan arrabsu otoo ana ta'e garuu wala mancaalata miidiyaatti gabbaatee gaaf nam wallahi razimre isinii hima jechuudha dhagaa isinii hima dhagaa isinii hima obboloota kiyya dhagaa isinii hima laayivii tiktok isin ani youtube tiktok linkiiti yallee reefu wannaadha laayivii isin na arrabse gurbaan tokko na arrabse wallahi lazim jechuudha maaliif namni xiqqoo isin haga kanaan sammuu bal'attiyyuu akkuma garaa laafte jenne garaa laafte sammuullee bal'atte namni haga kanaan jechuudha nama haga kana dhiisa namni hamma kana baay'atu nama arrabsuu dhiisa namni tokko gurbaan sun kana arrabse tiktok laayivii san gubbaa bu'e maaliif ree hin danda'u arrabaan dhugaa rabbii isin hin jedha arrabuma kana hin danda'u cinqaan danda'u bar namni hamma kana Roza nama meeqa isii arrabsa koomantii jalatti garuu ani namni tokko kana arrabse laayivii san irratti top gadi jedhe maaliif ree hin barbaachisu wallahi hin barbaachisu nama arrabsuun maaliif nama arrabsama video ke asmaratti dhaabaa video biraatti nama olitti deebinutti obboleeyyan kee please Rozaan arrabsina irra dhaabbadhaa jenna otoma qallannu yoo waa faayidaa nu qabu isin nu caala isin dhukkubsatuun faayidaa nu qabu isin nagaa taate sammuu isin bashannansiisa video isin hojjete guyyaa ragadistu raahaa isin qaba sammuu keessan firii isin godhe drama garagaraa pranki garagaraa wantoota garagaraa hojjechuu dandeette